ولكن أمو ركوبني بكاني نما كبكاني في تأتي بانساني أنا في دبين تنقرتي تنسر وين تاتي فول الدرة حالو ما خنا نتفوف تاتي مجلس خنا يا دتشي سماف ورا قرتي وبليين كينيا شيكوتا خينيا أستاذ زني في قرتي خادم توتا حواسة مسلمة ورا بكسان رتها أجر يا دتشي سماف مجلس خنا نمني خوت تاجير فودت تخن ننجرو أرسا قده تخفلمه خوت تاجي أمي فودمت تنكن نمني سنيقله أرسا قده تخفلمه تي جيرما موتم ما دا خمان تنقفه arra gartee paartiin badhaadhinaa jijjiiramaa je'ee hawaasa hunda hubachiisaa jiru kana jijjiiramni kun dhufuudhaaf sababa kan ta'e dhimma majlisaati jecha kana namni sirriitti hubatuudha qaba jijjiirama amma dhufe kana namni sababa ta'e obboleeyyan keenya kan muslimaa warra lubbuu isaanii wareegan guyyaa tokkichatti nama jaha dhabne jechuun lubbuu hedduutti gabbarame jechuu barbaadeeti dubbii sanatti lubbuu hedduutti wareegamee bakka gartee arraan tana isin gartee sheekotiin teenyatun taa'aa jirtan tana akkasin as dhuftaniif akkasin bakka tana teeysaniif bakka tana akka isin teeysaniif of osoo hin taane akka isin as dhuftanii hawaasa muslimaa hunda khaddamtaniif isinii gale hawaasa muslimaa hunda tajaajiltaniif lubbuu hedduutu aarsaatti godhame nama hedduutu tutumame nama hedduu gariin isinumarraahu hidhamtaniititi hidhaa keessa turtanii wanni hidhaa keessa turtaniifis hawaasa khaddamuudhaafi wanni gaafsan aarsaa san kafaltaniifis warri gaafsan biyyarraa bahe wanni biyyarraa baataniifis hawaasa keenya kana tajaajilaa rakkoo inni keessa jiru kana isarraa furraa dhiibbaa isarra ge'e kana gartee cunqursaa hawaasa muslimaa ahlu sunnati wal jamaa'a irra gehe keessaa baafna waan ja'uuni gartee gaafsan ka isin qabsaawaa turtan jecha arras wanni jijjiirame hin jiru isinis baay'ilama gaafsan seentan san akkasumatti bakkarraan jijjiiraminaa jechuu barbaadeeti hawaasni gaafsan waan san amaanaa koomitootatti kannatee jala deemaa ture san arras amaanaan san anumaaf galti jee taa'ee eegaa jira beeytanii anumaaf galtii wanni hundi anumaaf sirraawaa akkan barbaadutti islaamummaan kiyyas naaf babal'ataa rakkoon irra gehes majlisni kun na cinaa dhaabbataa waan jiru if keessaa qaba hawaasni waan kana gartee akkasitti beekanii irra dalaguun gaariidha akka hawaasa muslima Itoophiyaatti nuti majlisni tokko malee lama hin qabnu tokkichuma qabna majlisni tokkichi nuti qabnu kun itti gaafatamaa dhimma muslimtoota guutuu waan ta'eef dhimmi muslimaa ana laalchisa dhimmi gartee islaamummaadhatii fi hawaasa muslimaa ana laalchisa waan jedhu gubbaa dhaabbatee dhaabbatoota gajjajjabeessuu ka duraan hin jirre jaaruu ka duraan jiru immoo gartee babal'isuu isinii galee mootummaadhaanis wal mari'achuu irrattis haa ta'u ifiifis gartee waan takka takka gartee nashaaxa garaagaraa dalaguu irratti haa ta'u sanirratti osoo xiyyeeffatee bareedanatti fakkaata hanganuman dhaamsa dhaamuudhaa dhufe malee wanni addaa wanni dubbachuudhaa dhufe hin jiru hanuman isiniin ja'a waa hunda numa komattaa'ee ja'a laa in komanne an majlisa baay'idawwee majlisni kasilaa sirri komatamuu beeka an yoon komachuudhaa kee sirritti komachuu danda'a maaliif yennaan waggaa 5 jechuun umrii namni itti fuudhee anuu eegan fuudhee waggaa 5 amma ganaa eegan nikaa haa'u godhadhe jecha ilma guddaa tokkoon qaba amma isinii gale warri waggaa 5 dura fuudhe amma ilmaan isaanii qaraatitti argachuudhaaf wagguma tokko wagguma lamaatu hafe waggaa kana guutuu maal dalaydan jedhanii komachuun ammoo dirqama hawaasa muslimaati namni calliseetuma waan akka inni taa'ee nama eeguun jiru isinii gale maaliif jennaan wanni kun waan gartee mootummaa yaameetuma koottaati waan kana furadhaa jee osoo hin ta'in waan aarsaan itti kafalamee ka'e egaa aarsaan kafalamee booda mootummaanis gartee waan takka gartee uummata kana bakka buusuuf hin qaba carraadha amma sonni tun carraan lama hin deebitu carraan fuula dura dhufu kabiraatti haa malee kanaa miti kanaaf carraa takkitti ara dhuftee nu harka seente tana namni muslimaa fayyadamuudha qaba majlisni keenyas carraa gartee isa harka seene kana carraa hawaasa ifii khaddamuudha kana carraa ummata muslimaa kana gartee cinaa dhaabbatuudha ummata muslimaa jajjabeessuudha kana itti fayyadamuudha qaba waan ja'uun yaada kannataa jira خلنا نسنين جاء بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم خلنا ما يشوف مال بليسن نانجي لا مال تولشتني ناهي ما نشوف جرام لين وبليستن إنجني مال تولشتني ناهي ما نشوف جرام مال تولشنا نجمان تنا مالي في جنان يروحون ديرون بيجتي قالين قافة ده نسنين جي ورق أهم خنا خيس جروس توك يروح كنين قافة ده وان جروس نيلا لا واحد دو تكني جيرام جنة إيجات استورة قافة درو قرتي إنسان والباف نراخاني يرون قرتي نما ججبا إنسان كيسا جرو غريفا قافة دينا رفتشيسي ونسان نادي بيساني ركو كنا تنوك أبي جيران أنجاني ركو قرقودا لما نوفي ماني
rakkoon lammeen isaanii mansan lachuutu hawaasatti gabbaasuun taatu rakkoo fokkottuudha rakkoo isaanumti gartee manuma keessatti balbala cufataniituma fixanii waan bareedan hawaasatti hin gabbahuu qabanii inshaallah rabbi isaanii wajjaa jiraatu rabbi isaan haa gargaaru nutis isin duuba jirraatii isinis nu jabaadhaa nu harkatti lallaafina amaanaa hawaasatti isin harka jira amaanaan hawaasaa kun ammoo amaanaa gartee waggaa shan isin harka jirtu kana boodas gartee hanga gartee rabbiin achirra turtan isiniin jee amaanaa kana bakka hanga huudhaaf hawaasa muslimaa kana sirritti khaddamuudhaaf hawaasa muslimaa kanas gartee waan inni silaa amma duras gaafataa ture san gaafileen guutuun akka isaa deebifamtu taakka lammaffaa ammaas gaafilee inni gaafsan hin gaafatin ammatti gartee ka gaafii ta'ee ka'uu danda'u lama sadaffaa ammaas gaafilee carraan uumtuutu jira beeka yeroo tata carraatu gaafii uumaa carraan amma argame biyya keenya keessatti carraa guddaa akka hawaasa muslimaatitti carraa guddaa arganne hawaasni muslimaa carraa guddaa arganne kana immoo itti fayyadamaa jira laa parsantii dhibbarraa parsantii takka fayyadamu jira jee yaaduun dhibbarraa takka fayyadamaa jira jee yaaduun carraa guddaa kana jecha akka dhuunfatti namni dhuunfaan itti fayyadamuun ni mala carraa kanaa beeka namni dhuunfaan akka muslimaatitti namni dhuunfaa tokko an itti fayyadamuun kiyya ni mala dhaqee akka nama muslimaa tokkotti walaakin ammoo akka hawaasa muslimaatitti jechaa jira siyyele akka hawaasa muslimaatti akka dhaaba islaamaa guddaa biyya san keessatti kophaa ifii jiruutitti maal irraa fayyadamu jira maal hawaasa keenyaaf lafa kaayaa jira majlisni waan jiru sanuman yaada dhiheeyse malee komiillee miti tuni isin duuba jirraatitti jabaadhaadha walaakin ammoo waan irra jirtan kanas bayyanataa ummataafis bayyanachiisaa rakkoolee isin jidduu jirtu san rakkoolee gartee mana keessa jirti ja'an san rakkoolee san duraa sirree isaatiiti gama dalagaa guddatti harkaan fadhaa jechuu barbaadeeti kanuma salaamu alaikum